konkolaataa keessatti dhuufuun hin ta'u. Hin ta'u. Konkolaataa keessa rafuu barbaadda taanaan tee bitadhu konkolaataa manaa kee keessa rafaa ofii dhuufatee bakka ofii gammarii akka barbaaddetti malee konkolaataa hawaasaa yaabbattee raftee hudduu kee hiiktee uummata cinquumo no never. Yoo harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa akka daawwachaa jirtan Biiftuu Foundation qophii taajjaba torbeeti. Qophii taajjaba torbee koo har'aatiin waan baay'ee irraa barattan barnoota gaarii isinii qaba jedhu qabadhee dhiyaadheetu jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na hordofaa Calanqoo Suleeti. Torbanuma kana keessa magaalaa Shashamanii irraa ka'ee gara magaalaa Roobee Baalee yookaan Roobee Walashee deemee ture. Yeroo konkolaataa asii yaabbadhe keessatti kaabineeta mootummaa tokko kan wal beeknutu jiru. Isaan keessaa nama gaarii tokko, kaabinee nama dansaa tokkotu ture. Natta saanee taa'ee jihaa kallattii mirga kiyyaatiin jechuudha. Ani immoo kallattii bitaatiin qooda qabaa. Miree konkolaataan bilookii qabaa. Ani gara bitaatiin gara mirgaatti taa'ee jira. Nama tokkotu kaabinicha kana wajjin gara foddaa aanee taa'e. Yeroo taa'u kana hin rafe namicha kun konkolaataa seenee hirriban jalqabee xiqqoo yeroo rafuudduu akkana qeensee gara kaabinee kanaas baafateeti riba itti oofe. Namichi kun bakka nama siree isaa irra jiru akka itti rafu fataa'ee inumaa wanta akka yaadu namni immoo gaafa rafe hudduun isaa hin hiikkata. Namni rafnaan uf hin beeku. Rafe jechuun qaamni namaa hiikkatee jira jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo salaatanu rafanii yoo jedhan dhuufuu baattee maalta kaatee dhiqatta uduuni kee cabee jira jechuudha. Kanaafiyyuu namni sababni isaa namni yoo rafe inni hiikkata qaama isaa uf hin beeku waan ta'eef. Namichi kun amma deemnee yoo jennu fooliin badaan ka'e suulaan badaan bubbisee dhuufuun ajaa'iba yoo jedhu kaabinichi kun maqara fuula ifaan taa'ee na waliin haasa'u. Bineensa dammii deebi. Illoon jechuun bakka fuula guuree fedhe bakka fuula guuree ammaani kobluuf illee ta'e numa jal'isee argee kan jechuun hin ta'e kaa warri raftan jechuun ta'e numa jal'isee amma nama duran bu'ee deema jal'ise. Namichi kun hin ka'u bilcheeffatee rafa malee akkana kiiloomeetira 2 deemnu itti deebise. Kabintichi illee suulaan badaan kun qabu. Amma yoo xiqqoo irraa galee sagaarii yoo suulaan badaan qabu namichi fuuluma guuree aara. Hoota deemne akira hiifatee maal ta'e beektaa dhumarra namichi mucayyoon tokko isa dura teetti. Mucayyoo ati eessa buute? Heera robbu'aa jette. Yaa Rabbi kaa'edheetu natti fagaate jechuu karaan bara. Amma yoo isin heera buute. Alhamdulillah Rabbil alamin ya Rabbi kawachina kaftee taalee biraa ka'e. Walumaa galatti inni jechuu barbaade konkolaataa keessatti dhuufuun hin ta'u. Namni tokkoffaa garaa ofii wallaalaa feexoo itti dhuganii jedhan beektaa keessi qulqullaa'uu waan hin beekne feexoo itti dhugaa deeman. Dhuufuun qaaniin qabu uumamaa garuu iddoon itti dhuufamu safuu qaba beektaa. Jal'istee guddamaati konkolaataa keessa rafuun barsiifatina. Sababni isaa namni rafe hudduun isaa hiikkataadha hin dhuuftan. Dubartiis ta'ee dhiirallee ta'e gaafa dhuuftan ammoo hafuurri konkolaataa keessaa dafee hin ba'u waan ta'eef nama baay'ee miitu. Nama gariin ka hadhooftuu qabu jira ka haqqisuudhaaf xiqqooma sababaa xiqqoo eeggatu jira haa godha jechuu shaataa garrara waan ta'eef konkolaataa keessatti hin rafina. Rafnaan hudduun keessaniin hiikkata. Hudduun hiikkannaan dhuufuu gannaqa. Dhuufuu gannaidhaan uummanni hin miidha. Itti ajaa'a waan ta'eef. Warri immoo kana jal'istee akka mana keetii raftu kun hin ta'u. Uf hin barsiifatina. Ammoo beek namni garii ufuma dagate yoo dhuufuu wanni jettee manuma keetti galii dhuufii baanaa fi gammariitti ofii urgeeffadhu malee biyyatti hin urgeessin. Dhugumatti ishee moonne akkana warri konkolaataa keessa raftanii baay'ee dogoggora. Hin rafinaa konkolaataa keessatti. Konkolaataa keessaa hafuurri dafee hin ba'u waan ta'eef wal cinqitanii nama cinquun hin ta'u beektaaf. Kanaaf konkolaataa keessa rafuurraa of qusadhaa isiniin jechuu barbaada. Balaan konkolaataa keessatti rafuu baay'ee ulfaataadha. Akkasuma namni konkolaataa keessatti rafu tarii erga balaan irra ga'eef dammaqa.
So kanaaf yeroo hedduu arga waan ta'eef konkolaataa keessatti rafina. Keessumaa bakka qaamni kee hiikkataadhuuf hin beeku waan ta'eef fooliidhaan nama miita waan ta'eef konkolaataa keessatti rafuu irraa of qusadha isiniin jechuu barbaada. Hayya kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan Biituu Faawundeeshin qophii taajjaba torbeeti. Torban itti aanu qophii taajjaba torbee biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii.